Nagaan caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo qixa sin jirtan hunduma keessatti sinidhaaf haa baay'atu jechuun jaaladha. Qaaliiwwan hordoftoota kiyya kan taatan marti keessan siniin jechuun jaaladha. Nagaan nuti siniif haa ta'u, nagaan sinirraa fudhatame mana keessan irraa bara keessan irraa siniin jechuun jaaladha. Tolee, akkasuma obboleetti keenya yeroo darbee akkatti dhangaraatti baattee dhamtee gara imbaasii geeffamtee akkasumallee imbaasii dhaallee fuudhaniituma dalaalaan fuutee gara mana ishiitii akka galchitee arginee jirra. Haasawamaas kan turedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ana osoo ta'eewu inni shamarree kanarra gahe ana osoo ta'eewu anarra osoo gahee jedhee yeroon taa'ee yaadu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee natti dhagahame jechuudha. Akka nama tokkotti baay'ee kan namatti dhagahamudha. Shirri xaxamaa jiru, hojiin hojjetamaa jiru, lolli ta'aa jiru, wanci ta'aa jiru baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Maaliif imbaasiin nuti qabnus nuti imbaasiin Itoophiyaa jechuudha. Ani naan galu dhugaa imbaasii diinaati ta'u, imbaasii sabaati ta'u, imbaasii dhalootaati ta'u, imbaasii bineensaati ta'u naaf hin galu. Wanti nu irra gahamaa jiru nuti eenyuma caala kanii gaafa biyyaa baanee amanamummaadhaan mana namaa keessatti hojjennu waan hundumaaniyyuu amanamne nuti garuu biyya keenya keessatti na cuucamna. Gaafa biyya hormaa keessa jiraannu ina cuucamna. Araboonni akka sareetti gadi isaan yeroo isaan nu ilaalan jechuudha. Mucayyoon kun tole dhiippoortii kan seentee gara biyya isheetitti galuufi guyyaa dhiippoortii seente sana galgala sana akka ishiin deessuuf gara mana hospitaalaa kan fudhatan isaanidha. Deesseetti kan deesse ilmaa jedhanii dhufteetuma dallaaltittiin suni miidiyaa irratti dubbatte. Ani laayifii sana sun taane viidiyoo shoortiidhaan kan inni tiktook irra argaa ture jechuudha. Eeshi deesse dubartii deesse tokko dubartii yeruma sana deesse akkamittiin dudda ishii ol qabanii yookiin immoo akkamittiin teesseetu mucaa aammattee harmatti kennuu dandeesse. Anaaf kun gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Akkamittiidhaan taa'uu dandeesse? Ani ofii kiyyaaf yoon dawwaadhe namoonni ana biratti da'an jiru jechuudha. Naa yeroo tokko jiraatamii ta'ee sin quunnama jechuudha. Ati gaafa hin jirre, abbaan gaafa hin jirre, gaafa namni nama bira hin jirre ani shamarreen biratti deessee jirti jechuudha. Innaa dandeessee algarra gadi buutee fincaan hin fincooftu guyyaa 5 jechuudha. Dhugaa isinitti himuudhaaf taanaan digaa fi nama gargaarsa namarraatiin kan hafe jechuudha. Isaan immoo kan immoo hirkisanii immoo teessisanii mucaayyuu teessee oosifattu qofa osoo hin taane dhaabanii jechuudha. Ani amanuun dadhabe. Fuula ishii wayiitti qadaada fidanii ishii fakkeessanii ta'uu dhuguma ishii taasise ta'uu gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Akkamitti dubartii kaleessa deesse har'a dhaabanii jechuudha. Akkamittiidhaan osoo dhiinni irraan dhaabatin osoo dhiinni ishii irraa coccobuu jechuudha. Akkamittiidhaan dhaabanii intarfii gochuu danda'an. Isayyuu immoo imbaasotatu deemee bakka buusanii kan Oromiffa dubbattu bakka buusaniitu intarfii ta'anii taate. Intarfii gochuun immoo jechuudha laayifirra intarfii gochuun keenya immoo nu barbaachisaadhaan eshi. Dubartiin deesse kuni kan teessistan caala kan dhaabdanii yeroo waraabdanii isayyuu kana teeraan dhaabdanii surree salbaaja itti uwwistanii jechuudha. Dubartii kana qilleensi dha'ee miidhaan irraan ga'u jettanii yaaddu amma isa sin dhaabdaniif seera ta'uusaa fi seera ta'ee isayyuu osoo hin taane dubartiin kun miidhamtu jettanii yaaddu. Maalidhamee kan hojjechaa jiran isaan amma tooftaan isaanii dallaalaa faana ta'aniitu dallaalaadha kan isaan deeggaraa jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo kana matumayyuu deeggaraan jiran. Isaan dallaalaa faana ta'aniit dallaalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf jedhanii kan isaan qophii gochaa jiran malee mucayyoo kanaan deeggaruudhaaf miti. Isa biraan mucayyoon kan ishiin haasoftu
eessaa fida akkamitti biyyaa baatee biyya Beerut maal hojii dhuftee jennaan ani biyya Beerutiin kanan dhufee hojiidhaaf hin dhufee jennaan eeshi haalli jireenya kee biyya akkam ture hiriyaa qabda turtee jennaan eeyyee hiriyaa qabaatti hiriyaa erga qabaattee akka miree ulfa kanaa eessatti kana tulfoofte jennaan biyyarraan fidadhee dhufee jette tokko lama jedhan sodaachisaniiti jechuudha. Yeroo tokko inuma sodaatte jechuudha. Inuma sobde jechuudha. Yoo tokko yoo heebollee itti naqaniirullee ta'e kan hin sodaanne jirti. Na ajjeesaa yoo ajjeesanis kan jettu jirti. Tokko immoo lubbuu ishee oolfachuudhaaf jettee hin sobdi miliquudhaaf jechuudha. Akkasittiin dura jalqabasaa hojii isaanii hundi isaanii tokko hojjetu waan ta'eef icciitii mataa isaanii qabu waan ta'eef tokkoon isaanii imbaasii isaatiin waan barbaadan fidaa dhuunfaa isaaniitiin hojii tokko isaanii qabu. Ilmoo namaa gurguratanii ilmoo namaa qaccatanii jiraatu waan ta'eef jireenyi isaanii ilmoo namaa ciratanii gurgurataniiti waan ta'eef icciitii mataa isaanii waan qabuuf yoo intala kanaaf tarfii gochuu baatanii yoo dallala kana bukkee dhaabbachuu baataniiru ta'e icciitiin isaanii waan gadi bahuuf kan isaan akkana gochaa jiran. Dubartittii sanarraa haasaa ishee yeroo ishiin haasoftu ija ishee keessa ilaala adda ishee keessa ilaala hojiin ishiin hojjette tokko lama jedhetti irraa beekama jechuudha. Namni hojiin isaa namarraa irraa beekama jechuudha. Isa biraan immoo baqqaayi nama biraa finnee nama biraa bira deemtee achittiin tarfiyaa taatu yennaan lakkii nu biraa hin deemtu seerri qabatee jira. Isaan seera micciiranii jechuudha kan isaanii godhatanii harka isaanii keessa galfataniitu kun isiniif agalu Oromoo kun isiniidhaaf galuu qaba insobu isaanii insobu bafuusuma insobu malee dhuguma ani hin beeku isa biyya Itoophiyaatti fiddee dhufee yookiin immoo fiddee dhuftee kan jedhanii jechuudha. Amma yeroo kana isa durii osoo hin taane amma araarjikii wayii harka keerra jira taana araarjikii wayii harka keerra jira taana hin darbitu unkaan ulfa dhiisiti jechuudha. Ulfi immoo torbaan lamatti kan beekamu jedhama. Akkamittiin hime akkamittiin darbite eeshi darbitu immoo ajen yeroo marmaraa sitti taasifamu uftee ji'a lama yookiin ji'a sadiitti marmaraan hin taasifama qaammaa ishiidhaaf jechuudha. Qaammaan akka ishiidhaaf hojjetamuudhaaf yeroo kana hoo akkamittidhaan kan isaan hin argine akkamittidhaan waa'een ulfa ishiitii kan hin beekamne namichis immoo nan bitadhe birriidhaan jedhe dubbateera jedhan eela maal godhan sitti fakkaate akkasittidhaan micciiranii xamaxamanii jechuudha. Akkasitti wal jala dabarsanii carraa mucaa kanaa balleessuuf jechuudha kan isaan yaadaa jiran. Amma ammaatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dubbatamaa jira akkamittiin akkas ta'echaa jiru. Egaa immoo maaliif akka dhaabanii seera dhaabanii viidiyoo waraabuun seera mitidha. Kanaafiyyuu gara fuulduraatti immoo maaliif akka ta'e immoo maaliif akka dhaabanii maaltu akka ta'e hin gaafanna jedhanii jiru jechuudha. Tokko lama jedhee Rabbi dhugaa hojii keessan siniif haa laatu. Hojii keessan siniif haa laatu. Gaarii hojjettan akka gaariitti daba hojjettan akka dabaatti. Har'aa waan hojjanne kanaaf tooftaa kana goonee jalaa milinnaa jalaa baanaa jireenya mataa keenyaa jiraanna jettanii dubartoonni jiru kan ishii biratti wacaa jiranis jechuudha. Hojii akkasii kana hojjechaa jiran icciti isaan akka gadi hin baaneef kan wuxuuxuuxi jedhan jechuudha. Tokko lama jedhee lakkaa'ee Waaqayyo siniif haa laatu. Osoo oolee hin buliin jechuudha. Kan sin nurratti gootan nu beeleessitan nu qaxaqqaxxan nu daddarbattan nurraa nyaattan waan hundumaa taatan sin akka diinaatti kan nu ilaalchisee akka diinaatti kan akka biyyi ormaa nu ilaalu kan nu godhe sinidha. Siniif haa laatu hojii keessan dhugaa dubbachuudhaaf hojii keessan hin dhabina. Waan biraa waan jennu tokko illee hin qabnu. Mucaan kun immoo doorsifamteeti. Mucaa kana immoo sodaachisaniiti. Akkasiin jedhiini jedhanii ijatti babaasanii sodaachisaniiti. Ila dhugaa waaqa kan isaan nama hojjetame dallaalonni kan isaan nama hojjetan biiroon kan isaan nama hojjetanii jechuudha. Icciti isaanii haasawame hin xumuramu. Kana dura jechuudhanii yeroon dhufu kontiraataan dhufee naa ta'uu dinnaan biiroo seene. Guyyaan ani biiroo seene sana imbaasiin ilaalchaadhaa fi biiroo dhufe.
gaafa biiroo dhufanii ijoollee ji'a 5 ji'a 6 achi keessa turte maal godhan sitti fakkaate gwaadoodhaan dudda akkas fuulduraan osoo hin taane gwaadoodhaan gadi yaasanii jechuudha. Achi dhufanii edda jedhanii ijoolleen aaraan immoo kan guyyaa 2-3 biiroo keessa dhufte immoo waan biiroo keessa jirtu hin beektu waan ta'eef osoo hin dubbatiin ba'an akkasitti dhufanii waan hundumtuyyuu sirri jedhanii isa biraan iyyuu ijoollee dubbata osoo hin taane isaantu wixixixixixit jedhee warra biiroo jechuudha dalalootatu isaantu dubbata jechuudha. Kan isaan hojjetan kan isaan godhanii homaa miti garuu Waaqayyo gatii keenya haa baasu. Waaqayyo dhugaan siniin jedha Waaqayyo dhugaa ijoollee keenya haa baasu. Nuti yoo duun reenfi keenya gizeen hin galu yoo mindaa dhabnee irra ta'e yaada keetti hojjedhu jedhama mindaan keenya yeroo nuuf hin kanfalamu natsaaninnatiin keenya nuuf hin eegamu acuucamaa iddoo kamittuu jechuudha. Homaa miti hin darbata mala eebbifamaa qeddoo YouTube subscribe like share